Harka fuun akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aa waliin anabdii fiixeeti. Godina Arsii lixaa aanaa Arsii Nageellee humnoonni waraanaa mootummaa wayyaanee namoota hedduu adamsanii hidhuu bira darbanii ajjeesuu irratti fuulleffataa jiru jechuun jiraattonni himatu. Humnoonni waraanaa kunneen nama obbo Kadir Ushaa jedhamu ajjeesuu isaanis jiraattonni kunneen dabalanii himaniiru. Itichaa guddataa gabaasa qaba. Magaalaa Arsii Nagalleerraa fageenya kiiloomeetira 15 irratti kan argamtu ganda baadiyaa xiqqootti hidhaa wayyaanee jalaa miliqanii kan turani namni obbo Kadir Ushaa humnoota waraana wayyaaneen ajjeefamuun himame. Jiraataan naannoo kanaa akka himanitti namni amma wareegaman kun waan hedduu barbaadamaniif loltoota kanneen jalaa miliquudhaan akka bineensa bosonaatti maatii fi firoottan akkasumas jiruu isaanii dhiisanii lagatti baqatanii iddoo jiranitti haala sukkaneessaan ajjeefamuun kan hedduu isaan gaddisiise ta'uu dubbatu. Dooni alambaadhaadha. Araana Arsii Nageelleeti. Innichi gurbichi kun ka amma badee hurufa jiru kun qara hurufa jira. Lubbuu fi dhokatee bu'a abbaan diinaa abbaa bu'a abbaa kana dhufee. Abbaa kana dhufee jennaan bu'a haga abbaa dhufee jedhe kana bu'a dhokatee dhufee bu'a yoonni jedhu isa achitti eeranii jennaan achi baqatee qara dhokatee deemee adeeranii achi faana dhufteet makiinaa sadii faana dhufteetuma achitti isallee ajjeeftee haga ajjeefteen booda. Erga obbo Kadiriin ajjeesanii ilma isaanii tokko irrattis miidhaa jabaa dhaqqabsiisuudhaan du'aaf jireenya gidduu galchuudhaan manatti darbatanii deemanis jedhanii jiru. Haga ajjeesanii booda maatiitti illee garagalanii maatii isaallee ijoollichaa dargaggoo harka isaa fi luka isaa kana isaan ja'an waraananii kun waan qabatamaan jiru. Namni kun itti fufuun haalli nageenyaa fi tasgabbii guutummaatti akka hin jirree fi reebichaa fi ajjeechaan magaalaa isaanii keessattis ta'e godina Arsii lixaa keessatti jabinaan gaggeeffamaatti akka jirudha kan dubbatanii. Hidhaa fi reebichaa garmalee gaggeeffamuuf kana booda sodaa hin qabnu kan jedhani namni kun garuu kan hedduu nu gaddisiise diina nu ajjeesu haloo waan ittiin baanu hidhannoo meeshaa waraanaa osoo hin qabaatiin callisnee reeffarra dhaabbannee boo'uu jibbinee jirra waan ta'eef maaloo warreen biyya alaa nuuf birmadhaa jechuun waamicha isaanii dhiyeeffatanii jiru. Sammuu nama suukaatiif kan hin jedhamne dargaggoon sodaan deemne gamana deemne sodaa achi deemaa haalli isaa itti deema haalli badaa asumatti ajjeesaa haalli isaa raasaa keessa deemaa harkuma duwwaa godhaati lafa buusaa dha'aatu nama waa itti beekan akkanuma buqqee madhaa lafa buusaa kaa ajjeechaa soda malee uummanni isaan harka abadha hin jiru kana ammoo nu uummatatti ibsa biyyatti ibsa yoo dhumanne du'allee sodaataan jiru amma miidiyaa akkana du'allee amma duuti argine du'allee wama warroorroo mootummaa Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatii fi akkasumas godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti labsii yeroo muddamaan wal qabatee hidhattoonni mootummaa dararaa hidhaa reebichaaf saamicha gita hin qabne nurratti raawwataa jiru jechuun mootummaa himatu. Bulchaan aanaa Martii gama isaaniitiin uummati misoomatti jira namoota himata kana dhiyeeffatan matuma quban qabnu jedhu. Jiraattonni aanaa Boosatiif Martii keessa jiraatan kun hidhaa reebichaaf saamicha hidhattoonni mootummaa nurraan geessisaa jiru jedhu kana erga himachuu jalqabanii turaniiru. Labsii yeroo muddamaan as nagaan baane nagaan galuun kan hin yaadamne jedhu jiraattonni kun aanaalee kana lameen kana addaan kan hiru riqicha laga Awwaashi keessumaa yeroo ammaa kana hidhannoo hiikkachiisuun wal qabatee kan duriirra daran nurtammaatee jira jedhu nama nuti dubbifne tokko. Akkuma amma jennee akkuma ergaan biyya kanatti ka uummanni malkaa guutumaan guutuutti haadha warraatiif abbaa warraatiif wal qabatee maatiin guutuun hidhamaa jira. Kana wal qabatee immoo uummata saameeshaan guutumatti hiikamaa jira. Fakkeenyaaf yoo siikaatatti ni jedhe ganda buufata duwwaa ja'a keessaa qawwee 16 oltu hiikame. Ammallee ganda Ulluuqqoo jedhamu keessaa gara qawwee 67 hiikame. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatii fi godina Arsii Bahaa aanaa Martii magaalaa Boolee jedhamtu magaalaa Golgoota jedhamtu daldala laga Awwaash waldaan geessiti. Aanaa Martillee akkasumatti uummata irraa eegaa jiran namni immoo guutumaan guututti mana hidhatti guurame reebichaa fi dararaan akka malee irratti deemaa jira. Dararaa hamtuu uummata sanarra ga'aa jirurraa kan ka'e ofiillee baqatanii bakka biraa akka jiran kan nu himan namni kun haala naannoo sanaa yoo nu ibsan. Kanaaf kaanillee naannoo irraa dheessinee gara biraa waan jirruu fi odeeffannoo gaallee argachuu hin dandeenye ka
akkuma jirutti ka dararaamatu jira jechuudha naannoo sanarratti. Mee isin bakka sana hin jirtan eessitanii baqattanii maaltu isin mudate maaf baqattan? Nuti ka warreen guyyaa gaafa irreecha wal qabatee dhumaatii ijoollee ilmaan Oromoo sun gallee hiriira naannoo sanitti goonee turre. Sanirraa wal qabatee ka warshaaleen abaaboo tokko tokko illee gubatanii jiranii ammallee manneen kuusaa xaa'oo tokko tokko gubatanii jiranii. Sababni ka eegintu qindeessee dhabneetiniin barbaadamaa waan jiruuf ka nullee dhiyeessineetiniin naannoo biraa jirra. Ka guutumaan guutuu maatiin ijoollee dheessitee muka jirtullee irratti guuramee waan jiruuf maatummaa muka dheessee muka jiru kun illee qarqaarsa dhabeetiin rakkateetiin deebi'aaf kennaa jira jechuudha. Mootummatti dirqamni jiraachuu dadhabee jechuudha. Baqatanii dheessanii bakka dheessanii jiranii waan nyaatan waan dhugan sababa dhabanii fi deebi'anii immoo mootummaa matti harka laadhachaa jiran naan jechaa jirtu. Maal godhu yeroo mootummaatti dhufanii harka laadhatan mootummaan qabee maal godha jara kan? Mootummaan qabee reebichaa fi hidhaadha kaawwanni jiru wanti biraan jirtu kamoo harkaan kennatiin akka gadamsatti adamsanii kiniin ajjeefamuun isaanii waan hin hafnee fi maatillee akka kennan maatillee guutuutti irraa jiranii akka wantooti namni jiru amma dubartoota fi ijoolleen qofaa namni guutumaan guutuutti hidhaneeti. Maal ittiin jedhu maal godhaa ittiin jedhu? Wanni ittiin jedhan ka warreen mootummaa kuffisuudhaaf martifateetiin ka'ee kanaaf warreen nagaa biyyaa hoogan warreen nagaa biyyaa boorreessitanii jedhamanii wanni dararamaa irratti deemaa jiru. Ammallee warshaa Beeljiyeem tokkotu kan gubateetu jira. Sanillee gara aanaa martiitti jechuudha. Uummata aanaa martii guutumaan guutuutti kasaaraa warshaa kanaa deebisuu qabdan jedhanii raawwatanii uummanama tokkorratti mataan dirqama itti kennanii raawwatanii yommuu inni hin kafalu jedhee jedhee ati yeroo keessa dhabanii mana irratti guuraa jiran jechuudha. Namni jiraachuu dadhabee jira, bu'ee galuu dadhabee jira. Waan ta'e ajaa'ibu namni dalagatee jiruu hin dandeenye biyya irratti dhalatee guddatti akka malee ta'aa jira jechuudha. Haalli adeemaatti jiru kanaan booda akka uummati ofirratti mormanneef hamlee buusuu isa beekaa hidhuu dargaggeessa akka bosonuutti adamsuu fi hiraarsuudhaa kan jedhan namni kun mormii uummataan boquu cabsanii kan turan hoogganooti aanaa kan magaalaa fi kan gandaallee otoo hin hafin amma uummata irratti deebi'anii aboo ofii agarsiisuu jalqabanii jiru jedhu. Nama to'annaa isaanii keessa jirullee yoo barbaadan otoo nurkaa ba'uuf jedhu rukunne jedhanii ajjeesuu jedhu namni kun. Manni deebii homaa tun qabu amma yeroo ammaa kanatti manni guutumaan guutuutti hidhatti guuramee waan jiruuf matallee haala ammalleen yoo dubbateetiin hin jedhe qixa rasaa kan dhaamutti illee gahaa jira. Fakkeenyaaf gurbaan tokko meeshaa qabdattiin jedhamee jedhamee ture Aliyyi Deebii jedhama. Dirqamsiisanii meeshaa hin qabne fuudhanii mana hidhaati baasanii meeshaa fuudhuu bahe jedhaniitiin yoo inni kararra gaheetiin jedhu makiinaa keessaa buusanii raawwatanii ajjeesaniitiin yorkaa bu'uudhaaf makiina irraa utaalee bu'e jedhaniitiin utaalee inni dhaabatu jennaan rasaa kan ta'u jedhaniitiin himanii manni guutumaan guututti hiikkatee waan jiruuf akka ta'u wallaaleetiin waan godhu wallaaleetiin calliseetiin taa'aa jira jechuudha. Himata kana ilaalchisee hoogganoota isaantu harka keessaa qabaa isaantu dabarsee nu laataa jira jedhaman keessaa ittaanaa bulchaa Boosat bilbilaan argadheetan ture obbo Mahammad Ahmed jedhamu. Akkam jirtu obbo Mahammad Ahmed akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa akkam jirtu? Dhimma tokkoof jenneetu isinii bilbille kanan bilbilu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraati gara Boosat kana rakkoo adda addaatu jira. Rakkoo kana keessaa immoo nama hidhuu meeshaa namarraa sassaabuuf dararaa adda addaatu jira ta'edhuun isin himatu. Hoogganoota bulchaatu keessa irraa dararamneerra rakkachaatti jirraa nuun jedhu maal jettu isin isa kana? Eebii qaamni himatu keessarraa bilbiltu. Minisoota irraan bilbilaatti jira obbo Mahammad. Isneetii jedhamtu walii deebisna. Abdii Fiixeenaan jedhan an Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii kan hojjedha. Dhaabbata miidiyaati. Abdii Fiixee. Akkam jirtu? Hello obbo Mahammad. Obbo Mahammad Ahmed erga sirriitti eenyummaa koo baraniin booda bilbila isaanii cufanii ittaanii ammoo bulchaa aanaa martiitii kan jedhaman obbo Waadoottan bilbile. Hello akkam jirtu nagaa keessanii? Bulchaa aanaa martiiti.
Jecha naannoo martii kana namooti hidhamuu namooti reebamuun wal qabatee uummati gara miidiyaa keenyaatti waa tokko bilbilaniitu nutti himaatti jirru. Gara qe'ee keessanii haalli tasgabbii naannoo keessanii maal fakkaata? Uummati hidhamaatti jirra, reebamaatti jirra, jechaatti jiru isin maal jettume? Uummanni akka aanaa keenyatti hidhamaa jirus hin jiru, reebamaan jiru. Namni yeroo kamiyyuu taanaan olaantummaa seeraa cabsee rakkoo uume akkuma yeroo kamittiyyuu seeratti gaafatamuu danda'a. Saniin alatti dhimmi akka rakkootitti aanaa keenya keessatti namni reebamullees namni hidhamullees hin jiru. Kanaaf namni hidhamaatti jiru, namni dararamaatti jiru, seeraa alaa miidhamaa jiru hin jiru jechaa jirtu? Eeyyeen kan afaan guuteeti kasii jechaa jiru. Namni badii uume, namni rakkoo keessa galee yakka raawwate yakkasanii akka nama kamittuu akkaataa seera biyyattiitiin itti gaafatamaa. Saniin alatti garuu namni kamiyyuu mirgi isaa nagaan eeggamee kabajamee mirgi dhala namummaas mirgi dimokiraasummaas eeggamaa jira. Wanni rakkoon adda aanaa keenyarra jiraate uummanni itti reebamallee itti hidhamallee jiru tokkollee jiru. Obbo Waadoo, namni gara mana murtiitti utuu hin dhiyaatin haga ammaatti mana hidhaa keessa jiru hin jiru naannoo keessan aanaarras haa ta'u. Eeyyeen tokkollee namni ajaja mana murtiitiin alatti mana hidhaa keessatti hidhamaa jiru akkaataa seera qajeelfama biyyattiin labsii komaandii poostiin baaseen namoonni biyyarratti rakkoo geessanii tarkaanfii seeraa itti fudhatamee itti ragamee galmeen isaa karaa qaama seeratiin itti qulqullaa'aa jiru. Saniin alatti qajeelfama kanaan alatti namni hidhamee akka aanaa keenyatti taa'u hin jiru. Yeroo baay'ee naannoo keessan irraati komee nuyi dhageenyu dargaggoonni qe'ee keessa hin jirani dhiibbaa mootummaan irra geessisu reebicha koomaandi poostiin irraan dhaqqabsiisu agaaziin waraanni federaalaa dhufee irratti bobba'ee rakkoonni raawwatuun dargaggooti hedduun magaalaa irraa baqatanii jiru kan jedhudha. Isin isa kana maal jettu? Dargaggoonni kamiyyuu akka aanaa keenyatti sababa kamiiniyyuu taasirraa baqatee uguruu deemee miidhaan tokkollee irra gahee jiru. Dargaggeessi humna misooma fi nagaan hojii misooma isaatis gaggeeffataa jira. Hoomaan waraanallee qaama rakkoo dargaggeessa kanarra gahuudhaaf deeme bira jetee nageenyi dargaggeessaa akka kabajamu kan godheen alatti rakkoon kamiyyuu dargaggeessi baqate nama ololaa fi dharaan miidiyaa sobaatiif dabarsuun ala yoo ta'e malee rakkoon akkanaa kun konfidensiidhaan sitti himuu danda'a. Akka aanaa keenya keessatti onnamees hin jirullee. Eeyyee akkuma dhaggeeffattan bulchaan aanaa martii uummati misoomarra jira kanneen badii dalagan ammoo olaantummaa seeraa jalatti adabaa jirra malee wanti seeraan ala raawwataa jiru tokkoyyuu hin jirudha kan isaan jedhani. Irra deddeebi'uun akka gabaasaa jirrutti garuu yeroo kam caalaattuu nagaan ba'anii galuun illee akka uummatatti cimaa jirudha kan uummati himachaatti jiru. Godina Harargee ba'aa aanaa miidhagaa tolaatti mootummaa wayyaanee hidhamtoota dararaa jiraachuu jiraattonni himatu. Dabalatoo oduu kanaaf Usmaan Abdullatiif Kaayiroorra. Godina Harargee bahaa aanaa miidhagaa lolaatti hidhamtoonni 80 ol hojjettoota mootummaa dabalatee ji'a 3 oliif wayyaaneen hiitee mana hidhaa qulqullina hin qabne dhiphoo tajaajilli namummaa keessatti hin argamnetti rakkisuun achitti dhukkuba garagaraatiif hidhamtoota saaxiltee umrii gabaabsaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Dhukkuboonni akka qabbanaa garaa kaasaa taayifoodii fi dhibeewwan daddarboon bifa bal'ina qabuun hidhamtoota raasaa jiraachuu fi manni qoricha naannoo sanii dawaalee ifa harkaa fixee qullaa jiraachuu himan. Komaandi poostiin naannoo sanii osoo hidhamtoota hidhanii harkaa qaban xaliilchanii gar tokkotti hin baasin ganamuu hawaasa keessaa nama barbaadan qabanii osoo hidhanii manni hidhaa guutamnaan gumaacha dhaabbanni gargaarsa alagaa naannoo san qubatee jiru mana barnootaatiif gumaache qorqorroo firii 250 kutaalee mana hidhaa 3 hin jaaranii nama ittiin hidhaa jiraachuu ibsan. Dura taa'an waajjira barnoota naannoo sanii dhimma saamamuu qabeenya mana barnootichaa kaafnaan maaltu si galche jechuun hidhanii akka jiran jiraattonni haala kanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Waajjiroota qaamaatti jiran keessaa dargaggoota gaafii gaafatan dargaggoota gaafii adda addaa gaafii sabboonii madalakkistu kaasan gaafii biyya kaasuu jechuudhaan gaafiilee isaa waltajjiirratti gaafatan gaafiilee isaan wantoota irreecharratti godhame kana mormuudhaan mootummaan kun biyya fonqolcha mootummaa kanaa barbaanna malee haroomsuun seenuu jechuudhaan gaafiilee adda addaa gaafiilee kaantu ture gaafii sanii sababa godhachuudhaan
kan dargaggoonni kun hardcore jechi jedhu moggaasanii dargaggoota kana hojjettoota mootummaa kana hardcore kan jechuun moggaasanii halkan keessaa sa'aatii torbatti kan humna tikaatiin buunaman jechuudha. Amma ji'a tokko oliif deemamu hojjettoonni toora nama 10 lakkaa'aman jechuudha. Nama 15 lakkaa'aman ji'a tokkoo fi torbaan lamaaf deemu jechuudha. Mana sa'aatii torbatti poolisiitiin kan buuraman jechuudha. Galgala sa'aatii torbatti hardcore buuraman ji'a tokko torbaan lamaaf manidha keessa jiran hojjettoonni namni 10 ol immoo ji'a sadiif manidha keessa jiran. Aanuma kanatti komaandii poostiin miseensota OPDO aangoo isaan qaban irraa mulqitee xiqqeessuun achitti mana hidhaatti guurtee hidhamtoota biraatii waliin dararaa jiraachuun beekame. Godina Arsii aanaa Xiyyoo keessatti uummanni walgahii mootummaa wayyaanee waame irratti hirmaachuu waan didaniif jecha mootummaan namoota hedduu gara mana hidhaatti ukkaamsuun guuraattee jiraachuun himame. Odeeffannoo kana kan dhiyeessu Badrii Yesuufi Kaayiroorra. Sirni abbaa irree wayyaanee karaa ergamtuu isaa OPDOtiin maqaa haara'umsa isiniif laanna jechuun walgahiin uummata yaame duraa fashaluu isaa jiraattonni naannichaa ni dubbatu. Naannoo magaalaa Asallaa aanaa Xiyoo keessatti humnaan uummata walitti qabuuf yaaliin ergamtoonni godhan diddaa uummataatiin fashaluu isaa jiraatan naannichaa kun OMN itti hime. Wanni qabatamaan magaalaa keessa jiru uummata haaromsa jedhanii humnaan nyaatanii humnaan akka hojii godhaa jiranii uummanni mootuu sarmee ba'aatiin jiru sakaawwan isaa argataniif hin jedhan dirqiidhaan yaasaa hojii haaromsa jedhanii wannaadhaaf hin jiran. Humnoonni mootummaa uummataan jibbame kanneen konkolaataa haaraya lakkoofsa gabatee hin qabneen magaalaa keessa naanna'uun sababaa tokko malee nama qabanii hidhuu tumuu fi doorsisuu irratti bobba'anii jiru. Gama biraatiin hidhamtoonni Oromoo 8 gahan buufata poolisii magaalaa Asallaa keessaa baafamanii gara hin beekamnetti fudhatamuu isaa jiraattonni OMN itti himanii jiru. Warraan mana hidhaa keessa jiranillee neen shakkanii hin jedhan fuudhanii dabarsanii gara makka dabarsanii beekamu. Samoonuma kana keessayyuu nama gara 8 galgala gara magriibaatti fuudhanii akka dabarsan dhageetanii jira. Sirni wayyaanee komiin uummataa soba jechuun olola dharaa nagaya amansiisaa kumaandii poostii labsii hatattamaan booda argamsiise guddinni misoomaa dhibbantaa hangasii fi hanganaan galmaa'e jechuudhaan sabaa himaa sobaaf ijaarrateen olola walirraa. Konkolaataa humna waraanaa hidhattoota Oromoo gara mana hidhaa Sanqallee fi Xollaatti geessaa ture magaalaa Gincii keessatti dargaggootaan haleelamuun himame. Jiraattonni akka jiranitti dhimmi hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa dargaggoota magaalattii kana hedduu mufachiiseera jedhu. Itichaa Guddataa gabaasa qaba. Jiraataan magaalaa Gincirraa dubbisne akka yaada isaanii OMN'if qoodanitti humnoonni waraana mootummaa wayyaanee labsii yeroo muddamaa hojiirra oolchuudhaaf jecha namoota hedduu gara mana hidhaatti guuruudhaan miidhaatti akka jiran dubbatu. Haala kana keessatti qeerroowwan magaalaa Gincii konkolaattota 3 ilmaan Oromoo Oromiyaa keessaa yakka tokko malee hidhaman qabatee magaalittii keessa qaxxaamuruuf dhufe irratti tarkaanfii fudhachuun barbadeessuu isaanis dubbataniiru. Yaani ijoollee kan bakka adda addaa gara xoollaan adda addaa kanarraa hidhee gara Sanqallee akka gadi dabarsaa ture konkolaataadhaan achirraa yeroo konkolaataan sun darbu qeerroon magaalaa Gincii konkolaataa 3 irratti tarkaanfii. Akka jiraataan magaalittii himanitti haalli nageenyaa fi tasgabbii Oromiyaa keessas ta'e magaalaa Gincii keessa jiru haalaan hammaachuu isaa irraa kan ka'e mootummaan wayyaanee lakkoofsa loltootaa iddoo kanatti bobbaasee jiru yeroo irraa gara yerootti dabalaa akka jirudha. Hidhamuun Dr. Mararaa Guddinaas naannoo kanatti mata duree mormii biroo ta'uun achii as ba'uu ni mala yaannii fi gungummiin jedhus jiraattota gidduutti dhaga'amaatti akka jiru jiraataan magaalaa Gincii kun OMN'tti himaniiru. Yeroo ammaa kana mootummaa wayyaanee sodaa qabuudhaan kan ka'e humna dabalataa magaalaa Gincii galchuudhaan yeroo ammaa kana uummata dararaa kan jiru ijoollee reebaa guuraa kan jiru yeroo ammaa kana. Bakka sochiin Oromiyaa 12 bara 2015 kan yeroo ammaa itti fufee jiru kun itti eegale mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Gincii akka ta'es isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama.
Pireezidantiin Zimbabwee Roobert Mugaabee umurii isaanii ganna 92 filannoo biyyattii barattaan jechuunis 2018 geggeeffamu irratti hirmaachuuf akka jirantu beekame. Paartiin isaanii Mugaabeen kaadhimamaa godhachuudhaan dhiyeeffachuu isaa kan ifa taasise sanbata duraa darbe kana ture. Mugaabeen bara 1980 irraa kaasanii hanga bara 1987tti muummee ministeeraa Zimbabwee kan turan yoo ta'u kan isaan pireezidantii biyyattii ta'uun gara aangoo isa guddaatti ol dhufan ammoo bara 1987 ture. Mugaabeen erga yeroosii kaasanii hanga waggoottan 30 darbanitti Zimbabwee bitaa turan. Filannoo ittaanu kanarrattis hirmaachuuf jiru jedha paartiin isaanii. Paartileen mormituu biyyattii ammoo Mugaabeen namni umriin gannaa 92 aangoo irratti cichuun Zimbabween geggeessaa fedhii dargaggoota ishee hubatu akka hin qabaanne waan taasiseef jecha hojii dhabdummaa fi hiyyummaan akka malee biyyattii keessatti hundee jabeeffatee jira jechuun komatu. Biyya Turkiitti ambaasaaddara Raashaa kan ta'an Andrei Karlov har'a magaalaa biyyattii Ankaraa keessatti ajjeefaman. Miidiyaan addunyaa gurguddoon biyya Turkii magaalaa guddittii Ankaraarraa akka gabaasaa jiranitti ambaasaadarri Raashaa Andrei Karlov kan ajjeefaman daawwannaa agarsiisa aartii tokko irratti otoo haasawaa taasisuudhaaf jiranii akka ta'e kan miidiyaaf ibsa laatan ministeera dhimma alaa biyya Raashaati. Wayita ambaasaaddar Andrei Karlov ajjeefaman sanatti haala ture namooti viidiyoon waraabaa turanii fi suuraa kaasaa turan battala marsaa hawaasummaa fi miidiyaa adda addaa irratti gadhiisaniiru. Karlov haasaa taasisuuf daqiiqaa muraasatu isaanii hafee ture. Wayita uummata achitti walitti qabamee jiru keessaa namni tokko qawwee harkaa luqqifatee afaan Arabaatiin rabbi guddaadha jechuun sagalee ol fudhatee lallabuutti ka'u. Otoon turin yoo xiqqaate rasaasa 8 walitti aansee dhukaase akka viidiyoon sun mul'isutti. Ambaasaaddar Andrei Karlov battala kufanii uummati fiiguu jalqabe. Namni sunis itti fufuun Aleppoon dagatini Sooriyaa hin dagatin yoo qeen keenya nagaa ta'uudhaa baate atis nagaa hin qabaattu jechuudhaan dhaadachuutti ka'e. Itti dabalees asii kan na buqqaasu yoo jiraate du'a qofaadha. Namooti gocha kana keessaa harka qabdan hundi gatii baasuuf jirtu jechuun dhaadannootti fufe. Namni kun ministeera dhimma alaa Raashaa waabeffachuun akka miidiyaaleen jedhanitti Karlov achuma bakka kufanitti kan lubbuun keessaa ba'e. Namni Karloviin ajjeesee jedhame kunis bakka agarsiisa aartii sana seenuudhaaf waraqaa eenyummaa inni isaan waardiyyaatti agarsiisee seenee poolisii biyyattii ta'uusaa kan mirkaneessudha. Hanga qawwee isaa luqqifatutti Karlov duubaan tasgabbaa'ee dhaabbataa ture. Namni kun booda dhukaasatti eegale. Namni kun boodas poolisoota Turkiitiin ajjeefamuusaa miidiyaaleen gabaasaniiru. Dhimma Aleppoo keessaa namoota baasuu ilaalchisee pireezidantiin Raashaa Vladimir Putin ministeera dhimma alaa biyya isaanii Sergey Lavrovii fi hoogganoota damee nagaa walgahii hatattamaa waamuudhaan waliin mari'atanii turani. Miidiyaaleen akka jiranitti namni har'a ajjeefaman ambaasaaddar Andrei Karlovis walgahii hoogganoota Raashaaf Turkiin waliin geggeessan sanarraa qooda fudhatanii turanii jedhu. Ajjechaan raawwate kun dhimmoota hedduu waliin wal qabachuu mala akka miidiyaaleen jechaa jiranitti. Hagammaatti garuu waan ifa ta'e tokkoyyuu hin jiru. Tibba kana Raashaan dhimma Sooriyaa keessaa harka galfachuu mormuudhaan hiriira nagaa guddaatu Istaanbul keessa ture. Dhimmootuma kanarratti mari'achuufis ministeeriin dhimma alaa Turkii wiixata borii michuu isaanii kan Raashaa fi Iraan waliin mari'achuudhaaf gara Moskootti imaluudhaaf turan. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf jenne kanuma gama kootiin nagaatti. warri OMN'n karaa bilbilaatiin hordoftan lakkoofsi kanaan dura ittiin hordofaa turtan jijjiiramuusaa isin beeksifna. Haaluma kanaan lakkoofsofni haaromni tolaan OMN ittiin dhageeffachuu dandeessan kanneen United States keessa jiraattan 641 552 5055 United Kingdom 0330 332 6333 Germany 511 090 4047 Norway 2195 32 08 Sweden 08 403 031 94 Italy 06 899 730 19 South Africa yookaan Afrikaa Kibbaa 271 210 03 057 Australia 02 80 72 51
70 irratti nu dhageeffachuu dandeettan. Biyyoota birootiif lakkoofsa haaraa akkuma baafneen isin beeksifna. Galatoomaa OMN. manni qoricha naannoo sanii dawaalee ifarkaa fixee qullaa jiraachuu himan. Komaandi poostiin naannoo sanii osoo hidhamtoota hidhanii harkaa qaban xaliilchanii gar tokkotti hin baasin ganamuu hawaasa keessaa nama barbaadan qabanii osoo hidhanii manni hidhaa guutamnaan gumaacha dhaabbanni gargaarsa alagaa naannoo san qubatee jiru mana barnootaatiif gumaache qorqorroo firii 250 kutaalee mana hidhaa 3 hin jaaranii nama ittiin hidhaa jiraachuu ibsan. Dura taa'an waajjira barnoota naannoo sanii dhimma saamamuu qabeenya mana barnootichaa kaafnaan maaltu si galchi jechuun hidhanii akka jiran jiraattonni haala kanaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Bakka waajjiroota qaamaatti jiran keessaa dargaggoota gaafii gaafatan dargaggoota gaafii adda addaa gaafii sabboonii madalakkistu kaasan gaafii diin kaasuu jechuudhaan gaafiilee isaa waltajjiirratti gaafatan gaafiilee isaan wantoota irreecha irratti godhame kana mormuudhaan mootummaan kun viizaa fonqolcha mootummaa kanaa barbaanna malee haroomsu seenuu jechuudhaan gaafiilee adda addaa gaafiilee kaa'amtu ture gaafii kan sababa godhachuudhaan kan dargaggoonni kun haardikoorii jechi jedhu moggaasanii dargaggoota kana hojjettoota mootummaa kana haardikoorii kan jedhu moggaasanii halkan keessaa sa'aatii torbatti kan humna tikaatiin guuraman jechuudha. Amma ji'a tokko oliif deemamu hojjettoonni toora nama 10 lakkaa'aman jechuudha. Nama 15 lakkaa'aman ji'a tokkoo fi torbaan lamaaf deemu jechuudha. Mana sa'aatii torbatti poolisiitiin kan guuraman jechuudha. Galgala sa'aatii torbatti jechuudha. Haardikoorii guuraman mana amma ji'a tokko torbaan lamaaf mana hidhaa keessa jiran hojjettoonni namni 10 ol immoo ji'a 3 mana hidhaa keessa jiran. Aanuma kanatti komaandi poostiin miseensota OPDO aangoo isaan qaban irraa mulqitee xiqqeessuun achitti mana hidhaatti guurtee hidhamtoota biraatii waliin dararaa jiraachuun beekame. Godina Arsii aanaa Xiyyoo keessatti uummanni walgahii mootummaa wayyaanee waame irratti hirmaachuu waan didaniif jecha mootummaan namoota hedduu gara mana hidhaatti ukkaamsuun guuraattee jiraachuun himame. Odeeffannoo kana kan dhiyeessu Badrii Yesuufi Kaayiroorra. Sirni abbaa irree wayyaanee karaa ergamtuu isaa OPDOtiin maqaa haara'umsa isiniif laanna jechuun walgahiin uummata yaame duraa fashaluu isaa jiraattonni naannichaa ni dubbatu. Naannoo magaalaa Asallaa aanaa Xiyoo keessatti humnaan uummata walitti qabuuf yaaliin ergamtoonni godhan diddaa uummataatiin fashaluu isaa jiraatan naannichaa kun OMN'tti hime. Wanni qabatamaan magaalaa keessa jiru uummata haaromsa jedhaniitiin humnaan nyaatanii humnaan akka hojii godhaa jiranii uummanni mootuu sarmee ba'aatiin jiru bisa kaawwan ka argataniitiin jedhan dirqiidhaan yaasaa hojii haaromsa jedhaniitiin honnaa jedhaatiin jiran. Humnoonni mootummaa uummataan jibbame kanneen konkolaataa haaraya lakkoofsa gabatee hin qabneen magaalaa keessa naanna'uun sababaa tokko malee nama qabanii hidhuu tumuu fi doorsisuu irratti bobba'anii jiru. Gama biraatiin hidhamtoonni Oromoo 8 gahan buufata poolisii magaalaa Asallaa keessaa baafamanii gara hin beekamnetti fudhatamuu isaa jiraattonni OMN'tti himanii jiru. Warraan mana hidhaa keessa jiranillee manneen shakkaniitiin jedhan fuudhanii dabarsanii kan argine du'allee warroorroo mootummoota kamiyyuu mootummoota adda Godina Shawaa aanaa Boosatii fi akkasumas godina Arsii Bahaa aanaa Martii keessatti labsii yeroo muddamaan wal qabatee hidhattoonni mootummaa dararaa hidhaa reebichaaf saamicha gita hin qabne nurratti raawwataa jiru jechuun mootummaa himatu. Bulchaan aanaa Martii gama isaaniitiin uummati misoomatti jira namoota himata kana dhiyeeffatan matuma quban qabnu jedhu.
Jiraattonni aanaa boosatiif martii keessa jiraatan kun hidhaa reebichaaf saamicha hidhattoonni mootummaa nurraan geessisaa jiru jedhu kana erga himachuu jalqabanii turaniiru. Labsii yeroo muddamaan as nagaan baane nagaan galuun kan hin yaadamne jedhu jiraattonni kun aanaalee kana lameen kana addaan kan hiru riqicha laga Awwaashi keessumaa yeroo ammaa kana hidhannoo hiikkachiisuun wal qabatee kan duriirra daran nurtammaatee jira jedhu nama nuti dubbifne tokko. Akkuma amma jennee akkuma ergaan jennee kanatti ka uummanni malkaa guutumaan guutuutti haadha warraatiif abbaa warraatiif wal qabatee maatiin guutuun hidhamaa jira. Kana wal qabatee immoo uummata irraa guutumatti hiikamaa jira. Fakkeenyaaf yoo siikaatetti ni jedhe ganda buufata duwwaa ja'a keessaa qawwee 16 olti hiikame. Ammallee ganda Ulluuqoo jedhamu keessaa gara qawwee 67 hiikame. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosatii fi godina Arsii Bahaa aanaa Martii magaalaa Boolee jedhamtu magaalaa Golgoota jedhamtu daldala laga Awwaash waldaan geessiti. Aanaa Martillee akkasumatti uummata irraa hiikaa jiran. Namni immoo guutumaan guututti mana hidhatti guurame reebichaa fi dararaan akka malee irratti deemaa jira. Dararaa hamtuu uummata sanarra ga'aa jirurraa kan ka'e ofiillee baqatanii bakka biraa akka jiran kan nu himan namni kun haala naannoo sanaa yoo nu ibsan. Kanaaf kaanillee naannoo irraa dheessinee gara biraa waan jirruu fi odeeffannoo gaallee argachuu hin dandeenye ka akkuma jirutti ka dararaa hamatu jira jechuudha naannoo sanarratti. Mee isin bakka sana hin jirtan eessitanii baqattanii maaltu isin mudate maaf baqattan? Nuti ka warreen guyyaa gaafa irreecha wal qabatee dhumaatii ijoollee ilmaan Oromoo san gallee hiriira naannoo sanitti goonee turre. Sanirraa wal qabatee ka warshaaleen abaaboo tokko tokko illee gubatanii jiranii ammallee manneen kuusaa xaa'oo tokko tokko gubatanii jiranii. Sababa saniif ka eegintu qindeessee dhabneetni barbaadamaa waan jirruuf kaanillee dheessineetni naannoo biraa jirra. Ka guutumaan guututti maatiin ijoollee dheessitee muka jirtullee irratti guuramee waan jiruuf maatummaa mukatti dheessee muka jiru kun illee qarqaarsa dhabeetiin rakkatee deebi'aa kennaa jira jechuudha. Mootummatti dirqamni jiraachuu dadhabee jechuudha. Baqatanii dheessanii bakka dheessanii jiranii waan nyaatan waan dhugan sababa dhabanii fi deebi'anii immoo mootummaa mata harka laadhachaa jiran naan jechaa jirtu. Maal godhu yeroo mootummaatti dhufanii harka laadhatan mootummaan qabee maal godha jara kan? Mootummaan qabee reebichaa fi hidhaadha kaawwanni jiru wanti biraan jirtu kamoo harkaan kennatiin akka gadamsatti adamsanii ittiin ajjeefamuun isaanii waan hin hamnee fi maatillee akka kennan maatillee guutuutti irraa jiranii akka wantooti namni jiru amma dubartoota fi ijoolleen qofaa namni guutumaan guutuutti hidhaneeti. Maal ittiin jedhu maal godhaa ittiin jedhu? Wanni ittiin jedhan ka warreen mootummaa. Harka fuun akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qabannee dhiyaannee irraa oduu har'aa waliin anabdee fiixeeti. Godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nageelleetti humnoonni waraanaa mootummaa wayyaanee namoota hedduu adamsanii hidhuu bira darbanii ajjeesuu irratti fuulleffataa jiru jechuun jiraattonni himatu. Humnoonni waraanaa kunneen nama obbo Kadir Ushaa jedhamu ajjeesuu isaanis jiraattonni kunneen dabalanii himaniiru. Itichaa guddata gabaasa qaba. Magaalaa Arsii Nagalleerraa fageenya kiiloomeetiraa 15 irratti kan argamtu ganda baadiyaa xiqqootti hidhaa wayyaanee jalaa miliqanii kan turani namni obbo Kadir Ushaa humnoota waraana wayyaaneen ajjeefamuun himame. Jiraataan naannoo kanaa akka himanitti namni amma wareegaman kun waan hedduu barbaadamaniif loltoota kanneen jalaa miliquudhaan akka bineensa bosonaatti maatii fi firoottan akkasumas jiruu isaanii dhiisanii lagatti baqatanii iddoo jiranitti haala sukkaneessaan ajjeefamuun kan hedduu isaan gaddisiise ta'uu dubbatu. Dooni
alam baadaadha. Araana arsii nageellooti. Innichi gurbichi kun ka amma badee horufa jiru kun qara horufa jira. Lubboofiitti dhokatee bu'a abbaan duunaa abbaa bu'a abbaa kana dhufee. Abbaa kana dhufee jennaan bu'a haga abbaa dhufee jedhe kana bu'a dhokatee dhufee bu'a yoonni jedhu isa achitti eeranii jennaan achi baqatee bakka qara dhokatee deemee adeeranii achi faana dhufteet makiinaa sadii faana dhufteetuma achitti isallee ajjeeftee haga ajjeefteen booda. Erga obbo Kadiriin ajjeesanii ilma isaanii tokko irrattis miidhaa jabaa dhaqqabsiisuudhaan du'aaf jireenya gidduu galchuudhaan manatti darbatanii deemanis jedhanii jiru. Haga ajjeesanii booda maatittillee garagalanii maatii isaallee ijoollichaa dargaggoo harka isaa fi luka isaa kana saanjaan waraaname kun waan qabatamaan jiru. Namni kun itti fufuun haalli nageenyaa fi tasgabbii guutummaatti akka hin jirree fi reebichaa fi ajjeechaan magaalaa isaanii keessattis ta'e godina Arsii Lixaa keessatti jabinaan gaggeeffamaatti akka jirudha kan dubbatanii. Hidhaa fi reebichaa garmalee gaggeeffamuuf kana booda sodaa hin qabnu kan jedhani namni kun garuu kan hedduu nu gaddisiise diina nu ajjeesu haloo waan ittiin baanu hidhannoo meeshaa waraanaa osoo hin qabaatiin callisnee reeffarra dhaabbannee boo'uu jibbinee jirra waan ta'eef maaloo warreen biyya alaa nuuf birmadhaa jechuun waamicha isaanii dhiyeeffatanii jiru. Sammuu nama suukaatiif kan hin jedhan namni dargaggootaan deemne gamana deemne soda achi deema haalli isaa itti deema haalli badaa asumatti ajjeesaa haalli isaa raasaa keessa deemaa duwwaa godhaati lafa buusaa dha'aatu nama waajji beekan akkanuma buqqee madhaa lafa buusaa kaa ajjeechaa soda malee uummanni isaan harka abada hin jiru kana ammoo nu uummatatti ibsa addunyatti ibsa yoo dhumanne du'allee sodaataa hin jiru amma miidiyaa akka du'allee amma duutii arginu. Martibateetiin ka'ee kanaaf warreen nagaa biyyaa borreessitanii jedhamanii namni dararamaa irratti deemaa jiru. Ammallee warshaa Beeljiyan tokkotu kan gubatetu jira. Sanillee gara aanaa martiitti jechuudha. Uummata aanaa martii guutumaan guututti kasaaraa warshaa kanaa deebisuu qabdan jedhanii raawwatanii nama tokkorratti mataan dirqamatti kennanii raawwatanii yommuu inni hin kafalu jedhee jedhe ati yeroo keessa dheeranii mana irratti guuraa jiran jechuudha. Namni jiraachuu dadhabee jira, ba'ee galuu dadhabee jira. Waan ta'e ajaa'ibu namni dalagatee jiruu hin dandeenye biyya irratti dhalatee guddatti akka malee ta'aa jira jechuudha. Haalli adeemaatti jiru kanaan booda akka uummati ofirratti mormanneef hamlee buusuu isa beekaa hidhuu dargaggeessa akka bosonuutti adamsuu fi hiraarsuudhaa kan jedhan namni kun mormii uummataan boquu cabsanii kan turan hoogganooti aanaa kan magaalaa fi kan gandaallee otoo hin hafin amma uummata irratti deebi'anii aboo ofii agarsiisuu jalqabanii jiru jedhu. Nama to'annaa isaanii keessa jirullee yoo barbaadan otoo nurkaa ba'uuf jedhu rukunne jedhanii ajjeesuu jedhu namni kun. Manni deebii homaatu hin qabu amma yeroo ammaa kanatti manni guutumaan guututti hidhatti guuramee waan jiruuf matallee haala ammallee yoo dubbatee hin jedhe cita rasaa kan dhaamuutti illee gahaa jira. Fakkeenyaaf gurbaan tokko meeshaa qabdattiin jedhanii jiranii ture Aliyyi Deebii jedhama. Dirqamsiisanii meeshaa hin qabne fuudhanii mana hidhaati baatanii meeshaa fuudhuu bahe jedhanii yoo inni kararra ga'ee jedhu makiinaa keessaa buusanii raawwatanii ajjeesanii nortaa bu'uudhaaf makiina irraa utaalee goe jedhanii utaalee inni dhaabatu jennaan ce'ee inni dhaabatu jennaan rasaa kan ta'u jedhanii himanii manni kaa guutumaan guututti hiikkatee waan jiruuf akka ta'u wallaalee waan godhu wallaalee callisee taa'aa jira jechuudha. Himata kana ilaalchisee hoogganoota isaantu harka keessaa qabaa isaantu dabarsee nu laataa jira jedhaman keessaa ittaanaa bulchaa Boosat bilbilaan argadheetan ture obbo Mahammad Ahimad jedhamu. Akkam jirtu obbo Mahammad Ahimad akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa akkam jirtu? Dhimma tokkoof jenneetu isinii bilbille kanan bilbilu Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraati gara Boosat kana rakkoo adda addaatu jira. Rakkoo kana keessaa immoo nama hidhuu meeshaa namarraa sassaabuuf dararaa adda addaatu jira. Ta'edhuun isin himatu. Hoogganoota bulchaatu keessa irraa dararamneerra rakkachaatti jirraa nuun jedhu. Maal jettu isin isa kana? Eenyu qaamni miilatti keessarraa bilbiltu? Minisoota irraan bilbilaatti jira obbo Mahammad. Isin eenyu jedhamtu walii deebisna. Abdii Fiixeenaan jedhan an Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiifan hojjedha. Dhaabbata miidiyaati. Abdii Fiixee. Akkam jirtu? Hello. Hello obbo Mahammad.
Obbo Mahammad Ahmad erga sirriitti eenyummaa koo baraniin booda bilbila isaanii cufani. Ittaanii ammoo bulchaa aanaa martiitii kan jedhaman obbo Waadoottan bilbile. Hello. Akkam jirtu nagaa keessanii? Bulchaa aanaa martiiti. Naannoo martii kana namooti hidhamuu, namooti reebamuun wal qabatee uummati gara miidiyaa keenyaatti waa tokko bilbilaniitu nutti himaatti jirru. Gara qe'ee keessanii haalli tasgabbii naannoo keessanii maal fakkaata? Uummati hidhamaatti jirra, reebamaatti jirra, jechaatti jiru isin maal jettume? Uummanni akka aanaa keenyatti hidhamaa jiru hin jiru, reebamaan jiru, namni yeroo kamiyyuu taanaan olaantummaa seeraa cabsee rakkoo uume akkuma yeroo kamittiyyuu seeratti gaafatamuu danda'a. Saniin alatti dhimmi akka rakkootitti aanaa keenya keessatti namni reebamullees namni hidhamullees hin jiru. Kanaaf namni hidhamaatti jiru, namni dararamaatti jiru, seeraa alaa miidhamaa jiru hin jiru jechaartu. Eeyyeen kan afaan guuteeti kasii jechaa jiru. Namni badii uume, namni rakkoo keessa galee yakka raawwate yakkasanii akka nama kamittuu akkaataa seera biyyattiitiin itti gaafatamaa. Saniin alatti garuu namni kamiyyuu mirgi isaa nagaan eeggamee kabajamee mirgi dhala namummaas mirgi dimokiraasummaas eeggamaa jira. Wanni rakkoon adda aanaa keenyarra jiraate uummanni itti reebamallee itti hidhamallee jiru tokkollee jiru. Obbo Waadoo, namni gara mana murtiitti utuu hin dhiyaatin haga ammaatti mana hidhaa keessa jiru hin jiru naannoo keessan aanaarras haa ta'u. Eeyyeen tokkollee namni ajaja mana murtiitiin alatti mana hidhaa keessatti hidhamaa jiru akkaataa seera qajeelfama biyyattiin labsii komaandii poostiin baaseen namoonni biyya irratti rakkoo geessanii tarkaanfii seeraa itti fudhatamee itti ragamee galmeen isaa karaa qaama seeratiin itti qulqullaa'aa jiru jira. Saniin alatti qajeelfama kanaan alatti namni hidhamee akka aanaa keenyatti taa'u hin jiru. Yeroo baay'ee naannoo keessan irraati komee nuyi dhageenyu dargaggoonni qe'ee keessa hin jirani dhiibbaa mootummaan irra geessisu reebicha koomaandi poostiin irraan dhaqqabsiisu agaaziin waraanni federaalaa dhufee irratti bobba'ee rakkoonni raawwatuun dargaggooti hedduun magaalaa irraa baqatanii jiru kan jedhudha. Isin isa kana maal jettu? Dargaggoonni kamiyyuu akka aanaa keenyatti sababa kamiiniyyuu taasirraa baqatee uguruu deemee miidhaan tokkollee irra gahee jiru. Dargaggeessi humna misooma fi nagaan hojii misooma isaatis gaggeeffataa jira. Hoomaan waraanallee qaama rakkoo dargaggeessa kanarra gahuudhaaf deeme bira jetee nageenyi dargaggeessaa akka kabajamu kan godheen alatti rakkoon kamiyyuu dargaggeessi baqate nama ololaa fi dharaan miidiyaa sobaatiif dabarsuun ala yoo ta'e malee rakkoon akkanaa kun konfidensiidhaan sitti himuu danda'a. Akka aanaa keenya keessatti onnamees hin jirullee. Eeyyee akkuma dhaggeeffattan bulchaan aanaa martii uummati misoomarra jira kanneen badii dalagan ammoo olaantummaa seeraa jalatti adabaa jirra malee wanti seeraan ala raawwataa jiru tokkoyyuu hin jirudha kan isaan jedhani. Irra deddeebi'uun akka gabaasaa jirrutti garuu yeroo kam caalaattuu nagaan ba'anii galuun illee akka uummatatti cimaa jirudha kan uummati himachaatti jiru. Godina Harargee ba'aa aanaa miidhagaa tolaatti mootummaa wayyaanee hidhamtoota dararaa jiraachuu jiraattonni himatu. Dabalatoo oduu kanaaf Usmaan Abdullaxiif Kaayiroorra. Godina Harargee bahaa aanaa miidhagaa lolaatti hidhamtoonni 80 ol hojjettoota mootummaa dabalatee ji'a 3 oliif wayyaaneen hiitee mana hidhaa qulqullina hin qabne dhiphoo tajaajilli namummaa keessatti hin argamnetti rakkisuun achitti dhukkuba garagaraatiif hidhamtoota saaxiltee umrii gabaabsaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Dhukkuboonni akka qabbanaa garaa kaasaa taayifoodii fi dhibeewwan daddarboon bifa bal'ina qabuun hidhamtoota raasaa jiraachuu fi